jedheetiniin namoonni agartanii waan akkasii haga waajibaa azaanni sun geeffamee jawaaba san deebisee geessee egasii sunnaa salaata malee osoo azaanamaa jirutti sunnaa salaatuun hin ta'uu sunnaa sunnaadha jawaabni azaanaa mootu waajibaa ka jedhuuf saniif gaafadhe. Sinraasama inshaallah maaliifi osoo waajiba jechuu irratti illee walii galle irratti waliin gallu si irratti waliin gallu saarifa qabaa osuma waajiba jechuu san irratti walii galle waajiba tokko namni dalaguudhaaf jecha dhabuudhaaf jecha sunnaa hojjetamtu waajiba dalaguu dhabuu saniitu dilee godhe isiisaniitu jechuu akka fayyaan taane godhe jechuu waa walitti oofu waa walitti dhiyaanne walitti oofu jechuu inni waajibaa yoo waajiba illee hajennu taate waajiba lakkisuudha namichi ni dilaawa malee sunnaa akka salaatamne jechuudha hin dalagamu jee wanta kana walitti dhiibuun hin barbaachisu. Wanta ganda walitti dhiibee jira jechuudha. Kanaaf waan ta'eef maal jechuu qaban hogguuni fi azaanni godhamu maal jedhaa jiran hogguu azaanni godhamu haasawalleetu zamana Umar ilma Khattaab keessatti jira jechuudha. Wanti gartanii ammaan tana nama ussisiisu khutbaa jammaruu imaamtichaati kan jedhu hadiisa sayya guddaadha. Kanaafu inni kuni deebisuun gara sunnallee deemaa jira saarifa argataa jira. Osuma waajiba ta'ee'u waajiba san lakkisuudhaan namichi ni dalaawa malee waajibni tokko hogguu hojjetamuu baate ibaadaa biraa dalagamtutti jiru tokko dilee godhaa hin jaamu. Kun hin jaamu amantaa keessatti hin jedhamu waa walitti dhiibee yaada jedhamu qabna. Akkasani. Salaanni waajibaata ka salaata konkolaataa keessaa kun yoo maal jettaniin isarratti konkolaataa keessatti kan salaata. Inni kun hogguu achi dhaqani yookaan osuma deemanuu bakka takkatti illee salaatuun nama mijaa'u. Kana konkolaataa oofu kanatu dirijjiitti dhaaga bakka san ga'utti namni islaamaa gabaabaa waan ta'eef uummanni kunniin kaafira konkolaataa hin dhaabu ani bakka hin dhaabu karatti jedheetiniin oofu. Bakki amma wanti ilaalamu jira. Bakki dirijjiitti itti deemamu kuni odoo miilan deemanii nusa sa'aani gayaa. Sa'aatii tokkoo fi miilan osoo deemame sa'aatii lamaa ol. Bareedaadha akkas taanaan fudhatama qaba. Akkas taanaan fudhatama qaba. Salaatullee danda'a jechuun imala jennaani nuti amma nusa sa'aa guguute imala jennaani. Imalli waan takka irratti salaatus ni danda'ama. Sunnaa malee lakki waan yaabbatan irratti hin salaatan kan juusi. Inni sunis asaabichi sunis wamagaa irratti mul'ate himee ja'a jirani gara hadiisa Abii Hurayratii fi gheerirraa guseennu inni fardilleen hayyama godhamaa jira wanti rakkoo qabu hin jiru wanti rakkoo qabu hin jiru imala ja'ama waan ta'eef wanti rakkoo namarratti fidu hin jiru shari'aan islaamaa shari'aa laafaadha waan ta'eef gaggeeffatuu danda'a jechuudha fa'inama adrakat kassalaata fasalli fa'indahu jechuudha falyusalli fa'indahu masjidu wa xahuru jaa rasuul alayhi salaatu wassalaam homaa wanni nama rakkisu hin jiru. Kanaaf muslima ta'uudhaaf jecha hojiin sanirra akka galantanyaa ta'e rakkoo irra uumamtu godhuudhaaf jechuudha wanti danda'amu takka jiru jechuudha. Amantichi isaa ni hayyamaaf rakkoo qabu. Imalaa hojjaamaa ni hayyamaaf bareechi hayyamaaf. Baay'ee gaaffii namni biraa fadiilaa yoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaaffii nan qabu xiyyaarota biyya nuti keessa jirru kana keessatti ciid miilaada jedhanii fi guyyaa dhaloota namaa fa'aa kabajanii nyaata garaagaraa fidanii nuti isaan bira galeena waan ta'eef waan kana irratti isaan.
Sini di berisi bilang. Biasaan seenan itu. Akka jedhan maallaqa biyya alaa kanatti maallaqa ispoonsaraaf namatti ergantuudha. Maallaqni sun hanga waggaa lamaa ni ta'a jedha. Ispoonsaraa ergan kun biyya alatti. Maallaqa kana maallaqni kun gisi taa'e wal dhalaa jedhan. Maallaqni ispoonsaraa jedhan ergan kun akka qabjitti ta'a gisi taa'e wal dhalaa. Maallaqa wal dhale sana yoo fuunee miskiinaaf uffannanya fa'aa akkamii dhalaa sana. Halalaa sun miskiina namni haqa ifiiti halaali sadaqata malee inni waan akkasii sadaqaa jedhamu hadiisa waa'ee luqataa tokkorraa sunilleen mataa ifirratti hajuu qaba malee wanti ribaa keessatti wanti sadaqaa dubbatu hin jiru jechuudha. Wanti sadaqaa dubbatu hin jiru. Hommaan luqataa sunu mataa ifirratti abbaa hogguutti dhaban mataa ifirratti kennee booda hogguu namni sun dhufee argame akka kafalan jechuudha. Akka kafalu. Namni argamuu baate silaafuu rakkoon hin jiru bifa sanii kan jedhamu malee haraamii sadaqatuun tun wanti haraam sadaqaan taatu guutumattu halaal ta'uu qaba. من طيبات ما رزقناكم جاء فيكم من طيبات ما رزقناكم جاء آية زين Networking baase isaa networkii bee itti deebii jimba qaba. Ayyee fadiila didee gaafatu taddo gaafite. آية Ayyee gaafa inni nan gaafadhe xiyyaara baatan hojjetu malee miilaa isaanii guyyaa namni dhalate kabajanii guyyaa sana keessatti waan isaan daddalaganii gargaaraniif akkasuma nyaataa waan saniif jecha dalaganii ni yaannaa yaani qariyaatti kan ilaalamaa wanni sun. gaariidha. Ciinni kun egaa idil miilaadii ka jedhan kun bida'aa ta nabi Muhammad irraa qabee ta nabi Iisatiin ijoon jirtu guuduraa keessatti bida'aan kan argame jara lamaan kanarratti immoo argamee jira jechuudha. Kanaafuu waan saniif qaluu لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذبح لغير الله وانتك على مقوني يوك علمي خجرات تاتي ولما برباجسا المخانا وان شريعة الإسلام قالوا الأف حيمته برباجسا deebi'ee wanti qalamu suni haaliqaaf qulqulleeffamuun dirqama jiru jechuudha. Kanaafuu Nawawiin maal jedha? Kadhabi limawlidi nabiyyi wa limawlidi Isaa jedha. Mana gayrillaahi jedha. Allaha miti jedha. Kanaafuu inni kuni hanga danda'ametti yoo ta'ziimni waan sanii gaa keessatti ka jiraatu taatee tam akka gaa nuti biyya teenyatti kana nabi Muhammad kana nabi Isaa kana kunis kana nabi Isaa kana kunis kana nabi Muhammad kana bid'aan hedduun keessatti jiru gama miilaadatii kana jechuudha. Bifuma saniin jechuudha wanti suni kabajamee ulfeeffamee bifa san kan ta'u guute na dhukkuballe juga namni gaa inni saqiimun jee nabi Ibrahim nabi Ibrahim gaa maqaa inni saqiimun jee
Dubbiin hogguu jabaatte na dhukkuba. Barre waan sanirraa isuma dhukkuba. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam man yuriixuni min zil khalasa galma sanirraa eenyutu hara na baafachiisa jedha. Inni amantaa qabu daba amantaa keessatti argamee fi rakkoon itti uumama ni laalata garaan isaa madaadha jechuun. Bifa saniin yoo wanti ta'ziimni kun akkuma moolidowwan kanarratti kan bifa kanatti yaadamu yoo taate ta'ziimni kun bifa kanaan ka deemu guni taatu taate na dhukkuba jechuudhaan nyaata san dhaabanii gara biraa deebi'anii waan san ifirra dabarsuun barbaachisaadha. Yoo dalaganillee hojii kanarraa nama dhaaban waan ta'eef jechuudha. Gubbarra daladeetuma qalbiin jibbaatuma jechuudha. Ifii itti fayyadamuu dhabuu kan jedhamu yoo kana seenamuun barbaachisa. جزاكم الله خيرا. جاهي لما فايو يمتلي دبلتا. جارتي duraan daadha kaatu manaa tokko waliin galuu turre midhaasni jiru firee madhalaan ittiin diine iddoo kana dibatti ana akkuma mana ol seeneen tasrii haarratti arge firee makan haaliin hin dibadhuteeti firee makana yoo dibatte nikaan tiyyasirra hin jiru nan jee ture anaa miti latti tiyyaa nuti hin hedduu tokko lolee immoo wanni sunillee tiyyaa nu dhugumatte eegatti ammoo eega turree waggaa fi keenya kana booda wal diddaan nu gidduutti argamtee نحن بابو سجنا نبيدي هيكين نسي تاسو كريم سنتي بدي نحن تاسو نرجع مونا بابو يك Gudraa yoo waan kana dibatte ati dibatte siifee yaada jedhamu lafa kaaye. Ogguu yeroo duraa sun ammoo keetii miti an hin dibanneedhaa miti yeroo yoo kaate ka dibatu taate warra sirraan irraa tokko kuma akka jaane nama osoo soomana bira dabree qadaa qabu kun guyyoo deebi'ee kun itti seene akkam goonaa yoo seene akkam goonaa yoo nama soomana bira dabree jalaa qadaa qabu osoo hin kafalin soomanni barana yoo itti seene namni sun maal godhuu qaba inni sun dibnemi gaariidha. Sababiin asbaabotaa jira. Asbaabotni kun karaa hedduun jira. Inni kun yogguu duraa sababiin inni itti dhiise maal fakkaatame maali? Hubatte? Fayyaa dhaba moo? wanta kanaatu karaa adda addaatiin deema. Wanta kana irraa ifa godhe. Yoo deebite ilaale haa fixattu.
deebinee filate deebi'uu jiraame. haa ibsani Sababan ibsine. maal ta'uu qaba inni warreen kafaltii soomanaa raawwatu yoo ta'e warreen kafaltii soomanaa raawwatu yoo ta'e osuma hin raawwatin soomanni kun karratti deebi'u yoo ta'e osuma hin raawwatin soomanni karratti seenu hogguu ta'e maal ta'uu qaba yoo jenne warreen soomana raawwatu sani amantichi ji'u san ta'uu jechuun akka nama keenyatti jechuudha qadaasan jechuudha ka jennu kana hogguu ta'e warri soomanni irratti jiru kana yoo ka ta'u taate amata kana keessatti yoo baasuu dhabe amata kaan keessatti isuma san kafalaade jedhamu qaba fayyidatu min ayyaamil ukhar jee jira kafaltiitu raawwatama kan ji'uutu gama fiqii kanatti waan jiru jira kafaltii muddiitu yoo amata tokko keessa raawwatuu baate amata ta'anuti dabarte muddii takka amata lamaa hogguu ta'e muddii lama amata sadii hogguu ta'e muddii sadii wanti kanaa jira inni kun amantaa wal qabatee hin jiru yaadi jedhamu qaba akkas Netorkii daba kaayiti deebii jimme netorkii nu shaawannu jirtu netorkiitu nu mokkoro jiraare itti deebii jin netorkiidha isin mokkoro jira bakka netorkii guyyaa halaala nama hedduu gaarii qaba hayyeeti kumuratu mabdiidha gaafi kee gaanii ayya Gaaffiin gaafadhe sireena tokko jira biyya tana haya kan talaan beeksisu sireena ijaa takka kan inni adeera ta'uuti nu bira galaan caasanii fudhachuu ture haya akkuma mana keessatti argeen xiyyeessee kan yoo sireena kana dhiyaatanii kan xiyyeessira jiruu naan dhiyaatan yoo dibat booda ammoo wanni sun guyyaa nyaatiitti dhiyaatan yoo isa kana ka dibattu taate si yoo kan dibattu taate yoo isa kana ammoo ati dibattee ka jiraattu taate je'et isa san irratti dhaabe immoo isa kana yoo ka dibattu taate jee gallakkise waan kana yoo dibattani kan xiyyeessira jiruu naan in isa kana asitti argu kana ka ati ka dibattu yoo taate hin jenne waan kana isa kana kadibanne yoo kadibatu taate niqaan kiyyan jiruu je akkana Durana gaa ta'eetii naan jeelatti fiyyaan daaga dheera taatuuf kanaaf bataan ta'e ta'uu kan wani jirtu yoo waan kana dhiyaatee sarara kana dibatte niqaan kiyya jiran jiruu nan fuulduraaf jechuu ka'e fuulduraaf yoo waan kana kadibattu taate niqaan kiyya sirran jiruu je jechuudha achi boodan ammoo bifa saniini jechuudha haa turuu malee ati immoo inni eega gartee waan san gaafatte inni si dide boodan inni sunilleen inni kun taaliiqa jennaani inni kun ni jira jettee achi boodan dibatte jechuudha akkasi Ani siyaadee maan egaa waqtii dhiitee waldhabbii nuti ruftee ni kana raawwatu dide siyaadee maan dibattee jechuudha baqaatu. akka kana taaliiqa inni kaaye kana waan inni rarraase kana niqaa kana waan kana irratti rarraase taaliiqa jennaan gara amantaa islaaminaatti rarraasuun isaa kun yeroo san keessatti ani hin dibanne jetteen
yoo dibatte immoo ati akkana naan ji'eetiin kaayee waan jiruuf jecha jetteeti achi boodan itti yaaddeetuma ifumaa gartanii akka barbaadde sanitti wajjin jireenyi rakkoo finnaan dibattee jirte jechuudha. Dibadde. Inni bal'isee akkasitti yoo kaase yoo isa sanirratti gabaabsee kaaye malee yoo amma akka jettan kanatti bal'isee kan kaamu taate niqaan sun bakka ati dibattetti dhugaadha ni bu'a. Jazakumullah khairan. Mee gis takka jidduun warra asii kana nanu Ayyee kan nama rakkoon ayyee hidhannaa fi nutti deebitanii. sheekha gaafii lama asirra gaafatanii shaabaan waggaa walakkaa gee hin soomaninaadha ajjaan tokko jira kamee jaawwan isa sanii fi mana fincaaletti guddinatu ni jiraayi mana fincaaletti tolbatu Ewandoa. Inni Sha'baana idan tasafa Sha'baanu wala tasumu kan ju'udu hadis Abdurrahman jenna hadisa da'ifa inni hadisa da'ifa kanaafu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kana yasumu Sha'baana kullahu وفي بعض الروايات كان يصوم جيشه معظمه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أما أنت الأورجاماتي guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan dura dabruutu dhoorgame malee rakkoon biraa hin jirtu isa kanaatu adiina sahiha jechuudha jihaa kanatti ilaaluu qabna inni suni da'iifa jenneeti ilaalla kasane inni immoo mana fincaaniitti tolfatuu haja'amu kana mana fincaanii keessatti wadda'atuu haja'amu kana yoo wanti sitti faca'u hin jiraatin yoo wanti xiqqishoo rakkoo sirra fidu yoo hin jiraatin wanni rakkoo fidu hin jiru jechuudha. Wanni rakkoo fidu hin jiru yoo immoo wanni sitti faffaca'u jiraate bishaan bubbu'a kanarraa jechuudha. Oggosani rakkoon mudata malee oggoo kaan rakkoon qabu. ayyama kaaseenaa jiru cirraasina Ayyee namichi anoogiraafii Hayriyaa Haydar. Hiriyaa jiraatan baradhaa yoo hiriyaan hin jiraanne Awwal Muhammad. Sagalee kun faddaa baree akka dhagahamu. Sheekha gaafinti sagaleen kiyya ni jira amma. Elegam. Aya. Barteen takka sheekha ramadaana keessa yoo deeyse jette. Aya. Osoonii fi ramadaana guutumatti yeroo saniif yaa ramadaan baatte. Aya. Osoo qadaa saniin baasin ammaas irraanfattee dhiiftee achumaanuu itti hofte ramadaana osuma ammaas qadaa saniin baasin jechuun ramadaanni kaan dhuftee Aya. soomantee achumaan ka keessa deeyse san irraanfattee Okay. eegee ilmoon isin deeyse san guddattee amma waggaa 15 waggaa 16 akkana ilmoon isin deeyse. Yaadde maa ramadaanni sun qadaan hin baafame. Mati mulunga. Aya. Amma yaadattee qadaa kanaan irra jiraa jette.
Akka memang tu soomantee baafti moo akkuma wajjin ramadaana kana? hangamirra tureeti jira. Umriin mootanii guutuudha waggaa dhacha ni gaayamma. Akkas jechuudha. Gaariidha. Recording in progress. Gama isiin hogguusan dhalaafi dhiifte jechuudha. Gosa ramadaana keessa deesseetti Recording stopped. kuma baheen Recording in progress. alas soomana jette. Maal ta'a hogguu kana isiin kun ammaa fi akka warra garitti gaa wanti kun xiqqishoo irratti wadhabii jira. Isiin kun maal ta'uu qabdi maal ta'uu qabdi. Inni kun dhalli kun fayya dhaba moo gara baadhatuun fayya dhaba moo fayyummaadha kan jedhuutu gara ummata islaamaa kanatti garam oofnaa kan jedhu seena jechuudha. Jarri kun immaa gara soomanaatu yoo fayya akka fayya dhabatti ilaalle soomana irratti jira narra jira soomana san hin baafnee zamana guddaa kanan kafalini yaaddi jedhamoo mire akka kana. Isin numan baasuma ji'a kanaan soomana osuma jettu ilaa irraan sanaatiin eebbite hin baafne ilaallarra. Bakka tanaa fi bakki xiqqishoo amma karuu ni jirtiimi. Numa jirti lubbuun duniyaarra. Soomanuu yoo barbaaddes soomanuu ni dandeessiimi. Ni dandeessee. Yoo ta'e soomanummaa irra jira malee wanti kafaltaan raawwatamu namarra hin jiru. Wanni kafaltaan raawwatamu hogguu amata tokko baasuu dhabe muddii takka irra jira. Amata lama hogguu baasuu dhabe muddii lama irra jira. Sadii muddii sadii irra jira. Kajaanii kafaltii moggaa raawwatu kuni moggaa deemu kun akkanumatti jechuudha. Akkanuma ji'an malee amantaa keessatti wanni kanaan jiru jechuudha. Wanti kana adabni kan hin jiru. Adabni wayi nama adabuudhaa kun shari'aan yoo kaa'e bichaadha nama adabna nuti. Kanaafuu baasuu danda'e taanaan soomanuma sani soomana. Enumaa maal ja'a jira isii garaa qabduu fi isii garaa qabdu tana isiidha dhalaa dhiifte tana dhiiga dhalaa yoo taate wanta kun karaa lama laala. Dhiiga dhalaatiif yoo dhiifte soomanuma san kafaltitu akkan laalla. Amma namni keenya kana hogguu dhalaa kana dhiiga dhalaa sanii jecha dhiisa malee dhaliinsa kana wajji yoonin an soomane soomanni kuni rakkoo narratti fidaa jedhee hin dhiisu. Laa dubbitan lama. Kana waan ta'eefi silaani daa'ima irratti yoo sodaatee dhiise laa daa'ima kana jechuun fakkiidhaaf yoonin amma an soomanu taate daa'ima kanaatu waan narraa hodhu kana aannan kana dhabaa ni godda'ama kan ji'u hogguu haa ta'u taate guyyaa tokko miskiina tokko nyaachisuudha kan ji'u nuu seenna. Dhiiga dhalaatii dhiifte taanan hanga dhiini dhalaa itti jiru sanii soomanni yeroo san keessatti raawwatamee waan jiru hin soomanne saniif dhiiftee yoo haa taatu taate guyyuma hanga irra jiru san bichaa baasuu qabdi. Baasuu qabdi malee wanti kafaltaan irra jiru hin jiru jechuudha. Guutumatti amata hanga fedhillee heddummaata. Akka kana laalama. Namni keenya kun beekee aannan kanaaf jechuudha narraa daa'imni kuni waan dhugu kana yoon soomanee narraa gudda'amaa jechuu kanaaf hin dhiisu. Odoo immoo bifa saniif kan dhiiga dhalaa malee bifa saniin kanamarraa argamu taate guyyaa tokko miskiina tokko nyaachisuu irra jira malee wanti biraa kafaltiin soomanaatu hin jirtu jechuudha. Gaafa dhiiga dhalaa kana kafaltii guyyaa hanga muraasa inni hamma dhiiftee santu irratti jira waan ta'eef kafaltiin hin jiru. Kafaltii tana akkanumatti ulumaa ummaa kitaabni shariin kun akka dubbata malee
حديث في قرآن خيست فائدة من أيام الأخرى جاء قرآن سكنما جاء حديث خانما جاء وانتي جيران جرتو خفلتي واني رابطن جرتو سومن وسن بيتشا دي سوق أبدي خانا ينجو ilmoon isiin deessisan isiin san amma nama dulloomee garuu nama malee dulloomee jira dulloomtee jirti ilmoon san irraa soomanuu hin dandeessa. Wanta kanaatu namni namarraa soomanuu jechuun kun namni namarraa soomanuu jechuun kun nama du'e bichaadha. Wanta kana yoo addunyaa kanarraa duute bicha rahimni sirraa sooman. Soni rahimmoo guutus namarraa sooman. Ilmoo bichaa osoo hin ta'in rahimummaan kunuu guutumattu yoo guyyaan soddomni sirra jiraatee jedhe sun soddoma ta'us mammaata saama anu waliyyuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Wanti san hin tahin yoo amma abbaan manguddoomee haati manguddoomtee ka jiraatu taate maaltu irratti jira رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه مال إرا نياچسني با وانت نما چنكون جيرو إرا نياچسن گويا توكو مسكينا توكو گويا توكو نما توكو گويا توكو نما توكو أكرمت گويو ما چوفا ور ديماني او دون تاين حكم سومن اران تن گويا خنا گويا توكچت سن تاه گلگلا گرتني سن خمفوران حقوته nama soddoma yaamte yoo jahaatamni irra jiraateen nama jahaatama yaamte manguddoota kana jechuudha bifa akkasiitiin jechuudha irraa nyaachisan jechuudha malee osuma jiruu soomanni namarraa dalagamu jiru osuma jiruu salaani namarraa salaatamu jiru bifa kana hajjii fa'aatu xiqqishoo rakkoo namarratti dhufne namarraa hajjii godhuun ta'a san malee wanti soomanaa kuni gamana deema jechuudha gamana deema akkana ta'a. Hayyee galatoomaa shirkanii jazakumullahu khairan. Gaaffii takka dabalachuu danda'a? Aya bareeda. Aya. Dubartiin takka yoonii fi abbaa manaatii wajjin adda baatee jette. Isa sanii wajjin adda baatee habiraa yeroo. Osuma isa kana jala jirtu isaa lammataa kana jala inni kun du'ee isinillee duute osoo habiraan yeroo duniyaa irratti jechuudha. Isa kana wajja haafamte moo dura yeroo sanii wajja haafamte jaaqiyaa. Wanni daaral akhiraa ka jennu kuni inni kuni heera ifgaa qaba seera ifgaa qaba qaayidaa isaa. Maaltu jira fedhinnaa namaa laalama fedhinnaa namaa tanaatu laalama haaya fedhinnaa isiitiin abbaa fedhe durfatuu dandeessi warruma gartee addunyaa kanaa wajjiin isuma kanaa wajjiin walitti deebi'uu barbaade yoo kajetu taate inni suni jannata argate isiini jannata argatte isaan lachullee jannata argatanii yaarsi lamaanillee sadaffallee maan taane namuu jannata hoggoo ka argatu taate fedhinnaadha walahummaa ashtahuna jaan fedhinnaan laalama gara rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraanuu isii dabarse beeka khaalidni kun isa saanii onnee isii keessatti jaalannaa waan sanii kaaya jechuu kana waan taateef wantummaan abalu jennee nuti har'a murteessuu dandeenyu hin jirtu gamas jirti dubbeen guyyaa sanii waan isin jaalattu kana isa isin jaalattu laalanii murteessaniif jechuudha xurul ayni illeen osuma jirtu isin tunis jira amma jaarsuma san bichatti illee deebiti illeen hin jiru ba amantaa islaaminaa keessatti maal kabirallee jaalatuu dandeessi kabirallee jaalatuu dandeessi wanti kana bicha irratti gartee wanni godhus hin jiru haruu immoo jaalattee taanaan isa tokko jaalachiisa malee lama wal bira laman jaalachiisu duuba isa irraa qabu san dursa jechuudha haalin onnee isii keessatti suni fedhinnaa isii kanarratti murteeffamaaf jechuudha kanarratti haalinni subhaanahu wa ta'aalaa nikaa hidhaafi bar nikaa hidhaafi haaliqumaa hidha gaa kana ta'a
Tajaajila qabne waan jira bara magaa ta durummaan duute sinuma jirti. Kana waan ta'eef jecha bal'isee amanticha kuni waan kana beekame kaaban duuba tungaa yoo warri jaarsa qabu kun nama jalaa guurra. Ayyee gaafiin biraa akkana jedha. Jaarsa jaartiin ammallee waan jaarsa jaartii kanarraa gaafatamani. Hojiin isaanii xonqeerin isaanii wal caalte akka mi'aakiraa sanitti ijaani amma gaafatan sana wal fakkaatti. Gaafiin biraa ammoo foon ashagamee bakkatti qalame hin beekne kana nyaachuun akkamitti ilaalamaa jedhanii. Asirratti ammallee hawaalaa jedhaniiti biyya arabaa kana keessatti warri jiru kun warra galtee qaamaan qabne kanarraa ijoollee irraa fuudhanii birrii takka fakkeenyaaf birri qarshii biyya arabaa kana yookaan riyaan biyya arabaa kana akka biyya keenyaa sanitti diidamitti ijoollee irraa si'a birrii jedhanii fuudhanii namni fuudhe sun ammoo qarshii 5 taatus 7 taatus irra kaateeti gurguratee jiru. Wanni kun akkamitti ilaalamaa jedhan. Gaariin inshaallah gaafii sadeen kanarraa tokko tokkos nu yaadachiiftanii kan sadarkaa tokko irratti jiru. Waa'ee jaarsa fi jaartiin wal jaalatanii yoo walitti deebi'uun sun akka amma haasofne kanatti fakkiidhaaf kan argamu yoo taate kana bicha irratti hin gabaabbatu jaarsa fi jaartii bicha irratti hin gabaabbatu jenneeti ilaalaa jirra. Waa'ee akhiraa kana bifa kanaan ilaalaa jirra. Fedhinnaatu durfamaa jennee jirra. Bifa kanaan inni sadarkaa tokkorra jiraate isin sadarkaa tokkorra yoo jiraate sadarkaan kun wal irraa ol wal irraa gad kan ta'u yoo taa'e walitti hin dhaqqabsiisan. Walitti hin dhaqqabsiisan. Kan ja'aa jiru haadha fi abbaa fi ilmoo fi haadha fi abbaa kana garte alaqnaa bihim zurriyatahum biimaanin jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Wanti walitti sadarkaa olii fi gadiin walitti dhaqqabsiifamu. Abbootiin sadarkaa olii yoo ka jiraatu taate ilmoon sadarkaa gadii irratti kan argamtu taate hojii isiitiin madaalamne walitti ni dhaqqabsiifaman. Kanaaf jaarsa fi jaartiin silaafu jaarsuma san bichallee hin barbaadu jennee jira nuti gama akhiratti. Kanumaaf waan ta'eef yoo immoo isiin sadarkaa takkarra jiraatiin sadarkaa takkarra jira inni sadarkaa olaanaatis sadarkuma olaanaa san keessatti gartee fatanaa san kafidi. Ganduma san ta'a inni irraa gad fidee ganduma san ta'a jennani silaafuu gadillee waan qabu haa ta'u gaa wal irraa oliif wal irraa gadii kana numa qaba ja'a jirra mallee waluma daddabra bifa sanitti akkasitti ilaalamaa sun san ta'a jechuudha. Inni kun hattaanu wannidha. Foonni ashagamee kalamuutanii. Inni kun biyya muslimaatii seena moo ganduma jechuudha mootummaa takka keessa seena moo mootummaa alarra yoo ka seenu taate mootummaan sun mootummaa muslimaati moo eessarraa seena kan jedhu kun laalamuun barbaachisaa ta'a. Mootummaa muslimaa keessaa seennan wanti laalamu laa nadirii akkuma jedhan sani akkuma hadiisa keessatti jiru sani jechuudha. Maaliif bismilluma ja'a nyaadha. Bismilluma ja'a nyaadha akkuma rasuulli jiru sani. Maaliif muslima kanatti haqiiqaa waan kanarratti rakkoon argamuun isa shakkamu sani hin dursinu shakkisan hin dursinu haqiinan deemne waan ta'eef gubbarra nageenyi waan ta'eef maaliif wama gaarii takkatti seehaa ja'a malee waan biraa akkan seenne seete kana kana ni dhoorga waan ta'eef bifa akkasitti ilaalama. Yoo biyya muslimaa keessaa dhufe rakkoon hin jiru. Akkas ta'a. Maallaqa kana akkaataa inni maallaqni silaafu gosa gosa amma. Maallaqni gosa gosa inni riyaala Suudii ka Itoophiyaatti yoo as deebifnes ka addunyaa kana irratti achi yoo deebifne maallaqni kun wal irraa oli. Wal irraa oli hogguu wal sharafu kana.
sharafa kana hogguu sharafu kana bakka inni itti akkaataa inni itti wal sharafu kanarraa irra dabalata moo akkasuma ta'eetu irra hambifata. Lama fakkeenyaaf anammoo kuma takkaan itti kennadhaa kuma takkittii kana biyyan nagalchiin jambii ergachuu barbaada. Kuma takkittii kana inni kuma soddomittiin ergaa jaama sana fakkeenyaaf. Ammoo inni kuma soddomatti irraa fuudhee amma namatti gurguratu sana ammoo waa irra dabalatee jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama san irratti waa dabalatee waa irraa hir'isee nama biraatti gurguratee kuma soddomee gajee ati fudhatee maallaqa kana kuma soddomitti eeguudhaate inni bakka biraatti kuma 33 yookaan 34 dabarteeti waan moggaa harka sanii fudhatee kuma 30 sanitti galchee biyyatti. Inni kun sharaffii tana beekati maallaqni kun soddoma silaa soddoma sharafaa soddoma kanaa olitti irra sharaffii kanarratti ziyaadaa godha namni suni ogurraa fudhatu. Nama qaamaan qabna kanarraa hangana soddomittiin maallaqa Itoophiyaa soddomittiin siigal jajeerraa fuudhaami. Inni kun ammallee bakka itti gurguruu jira bakka itti jumlatti maallaqa kana heddummeeti maallaqa hanganaan kabajee gurguruu jira. Fakkeenyaaf kuma takkittii kanarra inni harkatu jedhatanii yoo gurgure ati kuma soddomii yoo nurraa fuudhe isinii ergina jee inni nama sadiitti kuma 33 yookaan 35 yookaan 37 dabartee kuma takkittiidhaan. Kuma 7 yookaan kuma 8 moggaa harkatu kana afurtaatos kuma 5 waan harkatu kana efiini fudhata inni. Kuma soddoma ammoo duraan itti faa kana makaa walii gala biyya dabarsaa akkasitti dalagachuun kun akkamii. Inni kun kamitti dhufee silaa wanti namni keessa beeku gaariidha. Mee sharaffiin soddomuma tahamoo sharaffii kanaatu qaalawa. Sharaffii qaalawa moo sharaffiin soddomaa suni ni qaalesseeti soddomii ol dabarfata. Amma fakkeenyaaf jalqabuma jira kanaan akka jee walii gala yeroo walitti qabu kana ijoollee irraa fuudheetti. Xiqqoo kana wanta gidoo gorsanii jira. Ustaaz yoo erga malee qabdi kana kuma takkatti yoo erge saba fakkeenyaaf 33 siin erge yoo an kuma 3 fi kuma 5 godhee jumlaa erge hin jaban. Jarri ammoo chiristaroon walitti qabdee jumlatti birrii gara miliyoona herreegamuun irraa buufattee gurguratti. Alisaaf kana. Ani fakkeenyaaf tokko birrii xiqqoo erganii fi guddoo erga adda. Haala sanatti gurgurata barbaadu. Jarri suni akkaataa amma haqiiqaa maalanni kun wal sharafu ol dhufamoo sharafuma tana wali qaalessan. Sharafni kun adda jira gabaa gurraachaa fi kan mootummaa hawaadhaan kun kan dhufamee gurguramu. Kun ka baankii irraa immoo hawaadhaa kanatti tura jira. Haala galfiiti. Ka baankii irra ol daasa warri baankii ammoo tuuti ergu deemu muraa. Ka Itoophiyaa illee ni muratti ka Saawudii illee muraa. Hawaadhaa kun ammoo jarri dhossanii dalagan mootummaa mamnuudha dhokatee dalaga warri si dalagu hundi. Garuu nama godhan ammoo tuyyuu namumaan raayyuu birrii xiqqoo fi guddoo adda fuudhan. Adda adda baasanii fuudhanii garuu achitti ammoo gammatanii isaan ammoo tuyyuu warri asumaan qajeela erga ture qabeenyi guddaa abuun jira warri kuwan ammoo namarraa guuree walitti qabeetiniif ergata. Wanta kana gaariidha. Birrii guddaa irraa argatanii sharaffii san keessatti ol kaasaniif jarri sun. Ana Nusayba mee ana ustaaza itti mawakkasan. Ustaaza amma waan sharafa hawaalaa kuni biyya mara jira. Akka amma uffata biyya keenyatti naggaadee waa gurguratu agartanii nama daddafeetiin mallaqa san kenneef kaan itti ol kaasanii birrii itti gurguratan. Kagadi waqqasee jedhe irraa buufata. Amma hawaalaa kanallee kaan agartee waqqaseetiin hin jedhe birrii isaa ol kaasanii erganiif. Yoo birriin tantee kuma taate yoo kasitti ol kaasan yoo kasirraa buusan akka afaan jabeenya keetiitiin malee dhaabbataa miti wattichi. Namichaani birrii riyaala kuma tokko birrii kuma 30 si ergaa jedhaan. Namicha. Mootuyyuu gabaan immoo akka saniin hin jirtu 33 32. Yoo namichi sun waqqasee bakka dawwalee lakkee waagan kanaan hin jiru jedheeni namichi wannaan godhin wannummaan birrii hawaalaadhaa kun dhaabbataa miti walumaa galatti akkuma fedhan godhan.
Fedhan godhanii beeka jarri. Wayita kaan birriin ta'e xiqqoo jedhanii birrii isaa gadi buusan. Wayita kaan immoo birriin kanaa guddoo jedhaniitiin ol kaasan akkuma fedhan dalagan. Hawaala akka kana. Waan san ammoo hanga gartee siin ja'an kana olitti ol dabarfatanii tirfii fudhatan jarra kun. Akkasan. Caalatti fudhatan caalatti waan ofii argatan hinuun himan. Kanaa walitti akka argatan ni beekama. Yoo ati immoo gadi waqasin waagaa gadi ajjeesanis irraa fudhatan. Waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati. Kanumaaf isaanii maallaqa kanagaa akkas taanani inni kun dalagaan akkanaa tuni xiqqishoo ni rakkifti. Qabeenyi kun qabeenya nama tokkooti. Silaani inni bifa saniin si erguudhaaf yoo taatellee waan tokko gartee maallaqa kanaan alatti gaa wanti gartee ati waan kanan akkatti itti yaaddee bakkaan sii gaa je'ee maallaqa biraa faa gartanii maallaqa biraa kasi bira jiru gartanii kanan ta'in gaa kanan ta'in faa laal waan akkatti naa cinqamtuuf jecha atis kana gaa ifin gargaarsifaa jedhanii yoo namatti kennan malee inni kun xiqqoo rakkoo fidaa jira amantii irratti rakkoo fidaa jira. Qabeenyi namichaa kun karaa walii galtee isa kanaa wajjin wal haasawanii wa'ada gaa walii galan kana maleedha inni kabiraa oofate jechuudha. Maaliif isaaf gaa dalagaadha dalagaa tana faa qabaatu fa'a mala waan ta'eef xiqqoo rakkoo dhuma qabdi namicha sanii fi rakkoo qabdi. Abbaan ammoo rakkatee jira gaa'ii waan kiyya kana gaa rakkishullee hanqasi ji'eetuma hoggoo inni itti kenne inni immoo ol waxxareeti waan irraa butata gaa maallaqa guddaa faa keessatti waan guddaa irraa butataa hubarinno kone. Akkana ta'a. Ayyaagis takka jarraa nu hantani. Amma kana dura haala. Aya. Fitaa baka. Isa fitaa kana. Inni kun dalagaan kun silaani dalagaa biraa oduu argatee gaarii namicha kun dalagaa biraa oduu argatee dalagaa qulqullii takka kana silaan tola ooltotaan hojjetamuu qaba. Inni maallaqna gatiin isaatii fi sharaffiin isaa madaalamaadha. Zaman rasuulaa keessatti alayhi salaatu wassalaam maallaqa dirhamaa fi diinaara jira. Inni kun gatiin isaa hogguu wal sharafu madaalamaadha. Iddoo takka qaba jechuudha. Maaliif jechuudha diinaarri tokkichi dirhama 10 sharafa. 10 sharafa. Isin 12 jettu riwaa da'iifaadha. 10 sharafa. Akkasitti kaayyoon kun maalanni waliin sharafu kun gatiin isaa hogguu wal sharafu kana hogguu walii gurguran kana hogguu gurgura kana geeggessan kana gurgura je'ama waan ta'eefi gatiin isaa gatii madaalamaa beekamaa saniin deemuu qaba. Isa san haasawanii isa inni biraa keessa jira jechuu kana hogguu laallu bifa kanaatti dalagaa biraa oduu argatee gaariidha. Inni kun rakkoo fida. Ayya fuudha. Takka kana. Tokko. Ayya. Muhammad. Ayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magana gando ustaz. Ayya warga. Fatwa wayya afaan arabaatiin dhaga'ee ture. Ayya. Waa'ee suuraa kanarraa jechuudha. Ayya. Suuraa harkaan kaasan ta'ee jawaalaan kaasan ta'ee hin ta'uu jedhan dhaga'e. Wanni kun himee akkamii akka shari'aatitti akkamiin ilaala? Gaariidha. Bareeda wanni amantaadha. Amantaan bal'ina qaba waan ta'eefi wanti nama rakkisu hin jiru. Inni fotoodhaa ka jedhamu kuni suuraa kaasuu jedhamu kana amantaa islaaminaa keessatti daanduma ta'inuu haa ta'u mujassada jedhan sanis mujassama jedhanis maan taane yadawii ka jedhan kana harkaa kanas maaliif hin taane kaamiraa ka jedhan kanallee maaliif hin taane fotogiraaf ka jedhan kana
akka mobaayilaatii fi wantoota adda addaatiin jechuudha waan sagalee fi jechuudha akkuma namni itti jiru kana guutumattuu haasu kana maan taane guutumattuu shari'aa islaaminaa keessatti shari'aa ammaan duraa yoo taate malee muhammadiyyaan tuni tamaasiila wajifaanin kal jawaab tamaasiila jaa jira fotoowwan adda addaa suurawwan adda addaa nabi Suleymaanis dalagaa turani shari'aa ammaan duraa keessatti kajiraatu ta'e shari'aan keenya kun rakkoo fiduu waan kana argeeti jira wantoota akkatti fotoo kaafamee bifa kanaan gabbaramulleen akka jiru ta'uutu jira kanaaf jechuudha lubbu qabeetii jenna fotoo biraa fotoon biraan tuqamu akka masiida kaasuu beeytallaa kaasuu wantoota adda addaa muka kaasuu dhagaa kaasuu wanti lubbuun qabne rakkoon qabu inni lubbuu qabu kuni daanduma cufaanuu haraami dhoorgamaadha haa ta'u immoo وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه جتوجر إسخنا خلانو قم أما جرى مالك أيو ديبيني مالك ما سعودي لين فتوك أبا فتوك أبا أرجاجر فتوك أبا فتو متما سنقبا خنافو بيوتا ومسلمان تينس بيو متما شوفا خيست بيتين خيست تسي وانت خنجر arraga maallaqa kana irratti sossoohee maallaqa kanatti fayyadamu wanta kana dhabamsiisa yoo jette rakkoodha idaa maalillee keessatti jira inni kun daruuri jennee ilaalla inni biraa jira ammas mattaaqa kaja'an kanaa jira baasboor kaja'an kanaa jira jiruree hajjii fi umra deemee yoo jette akkanumatti illee taana yoo kajatu taate wanti kun hin dalagamu. Inni kun addunyaa guutuu keessatti wanti kanaa kun inni tokko bakka takka godhaitu wanti kun ifaa bilisaan ogguma ati deemtu xayyaara kana si kaasuudhaan wantoota adda addaatiin jira jechuudha. Inni kun gama shari'aa islaaminaa keessatti nagaa keetis si eega waan ta'eef daruura itti si geessa waan ta'eef isa kana sirreessuufis mootummaa akkasiin qabdu waan ta'eef inni kunis ayyama keessa galchina jechuudha lama goona. Inni biraa maali? Fayyaa dhabuu fa'aa jira. Fayyaa dhabuu fa'aa jira. Ummati raja'antu jira. Raajii jira. Isa kana daruurit itti geesse lama xurirtu milee. Haaya isa kanaas ni hajamte jechuudha. Gama biraa wanti tokko tokko barmoota kana bakka takka taa'ee walirraa baratu waa rakkoolleen qabu. Inni kun waa rakkoon qabu. Dhiisuus numa danda'an jechuudha. Inni immoo bakka bakka akkasitti gartee deemu kuni xiqqishoo ga'a. Ummata kana bira amantaan bakka bakkatti gaa ukkaamamanii hogguu jiran namoonni gaa ilmii kana beeku ilmii qinti sirriira raas fi ilmii ta'uu qaba. Biyya teenya kana keessatti amma boodatan gaa biyya addunyaa kana keessatti wanti sun argamte jechuudha. Wanti duraan hin jirre jechuudha wanti kun. Kanaafi wanti kun yoo dhuga fayyadamaa taate namirra dhuga jechuudha yoo fayyadamuu baate namni akhiraa isaati keessatti rakkoodhaaf saaxilamaa yoo taate bifa kanaaf inni kunis keessa seenuun barbaachisaadha. Karoommoo hogguma cufaa'u fardeessineetuma hogguma haasofnu cufa hogguma waan takkaa walitti qabamne cufa hogguma gartee ammaan tan waan takkaaf jechuudha daruura ittiin geessin yeruma cufaa waan kana fardeessuu osoo hin ta'in isa daruuraa jennee bifa kanaa rakkoo yoo itti geesse bifa kanaan akkasitti hanqa kana Sheeyni Albaaniitis amantaa ragaalee amantaa fudhannee akkuma ammaan kaasu kanatti isaanan kana irraa baasa. Wantoota irraa baafame kana malee guutumattuu haraaminaa kana keessatti akka jirtu ta'uutu jira. Waa hajjumattuu dararaan itti nama geessuu jira. Amma daruuraan maletti warri gartanii ammaan tana amantaa kunis warri amantaa hin qabne akkanumatti addunyaa tana keessattis golgayii takkaaf wantummaan tun fardeeffamee akkatti oofamuu kana jennu malee
inni faayidaa bifa kanaan kan deemu hogguu ta'e daruuraan bifa kanaan kan geessitu hogguu ta'e ni hayyamaa jenneeti bal'inaan akkatti irratti dubbanna jechuudha. Amantichi kana kenna. Jechuma dhugaati. Yoona eeyyamtan ammallee gaafii tattani qaba. Gaafiin lammata imaamni guyyaa Jummaa yeroo khutbaa godhee akee irratti du'aayii kadhatu sani. Aamin jedha wanni suni ammootu hin bakka wayichaa dhaga'ee akkami wanni kuni. Namni warri khutbaa dhageeffatu wayitaa achi imaamni du'aayii kadhatu asii aamin jedha. Wanni kuni akka shari'aati akkamiin ilaalama. Isiin tunis akkuma fotoo haasofnuu kana bida amantaa islaaminaa keessatti seente jenneeti ilaalla. Bid'aan kun khutbaa kana keessatti khuxaba keessatti je'eeti shiin albaanilleen itti irra kaayaa jira. Misbahu zujaaja kajaa'un fi shari khutbati haajaa jenneeti bal'inaan jira. Maali inni khuxbaadha itti dhiyeesse. Akkasii Omar akkoon hin jiru. Akkasitti egaa maalifi bid'aawwan khuxbaa keessatti jirtu khuxabni rasuulaa maal ture? Warri gorfamu akkam tahuu qaba? Maali jennee ifaa bilisaan laalamuun barbaachisaa ta'a. Kuni qorannaa gugeessine gaafuma durii bara fiqii tanaan keessatti biyya tana namni ture biyya waan biraa ture bar. Guma hadiisni bal'atee biyya keessa gahe balaaleffatanii waabii jechuudhaan zaahiriyyaa jechuudhaan maqaa adda addaa itti baasanii bifa kanaan akkuma kaafirtoota ammaan dura dhaabbataa turani inni ifaa bilisatti jiru khutbaan rasuulaa alayhi salaatu wassalaam maal ture? Meeqa akkamiiti? Maal gorsa? Awwalli isaa jalqabni isaa maali? Xumurri isaa maali? Maaltu jira? Keessatti dubbatuun jira? Moo oguu du'aan dhuftees du'aan tun aaridiin dhufte malee khutbaa keessatti kaayyoo isaa keessa hin jirtu. Kaayyoo isaa keessa hin jirtu. Wanni beekuu qabu. Akka itti dhuftuu jira. Haaya oguu gartee istisqaafaa wanti rakkoon adda addaa faa hogguun fi argamte bifa saniin jechuu wal qabsiisanii achi keessatti kadhataa jira. Kadhanni kuni du'aa'iin hogguu dhuftee Nabi Muhammadii wajji waan kadhatan san wajji kadhatanii jedhe waan sayyaa. Kan muslimis qaba. Wajji kadhatan malee aamiin kan jiru aamiin kan jiru kuni bakka biraa jira malee du'aawwan salaata keessattii fi kan khutbaa keessatti argamu kan ammas dubura salaatatti jechuudha kadhatan namni dhuunfatti kadhata malee inni tokko aamiin jechuun akka hin jirre ta'uu ifaa bilisaan beekuu qabna jechuudha akkasitti ilaalama. Wahumma gorsinu kana keessattuu jalqaba isaa keessattis khutbaan oofamu kunis khutbaa oofamuu jira. jalqabni isaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أجيبوا دنا كتتسينا خنافو خطبة وان كان كيست وانتوت أدى جيجولا وطولوا الأفجيج محمد بن عبد الله ما wantoonni jiru wanta san isa sanii wal qabatee deemuun barbaachisaadha. Gara imaamattis wanni inni dabalu sirrii miti bid'aata jenneeti akhxaa jennee laalla. Gara hawaasaa kanaatis aamii wanni itti jirtu hin jirtu. Oguu salaatu annabiyyii fidani salaatu annabiyyii sanis qalbiidhaan niyyata malee hin jettu. Oguu gartee orma kana dubbatanis nasiiba fa khutbaa duraatti sanfaatu qabaaba. Haaya Abubakrin Siddiq, Umar ibn Khattab. يا ماريجو وان الدنجرة كانوا بخيسة رضي الله عنه
hadiji faa godhuuf karramallaa wajahu wantoonni adda addaa jira jechuudha. Kana dammaqee uummanni muslimaa bidaa ofirraa eeguun akhxaa'ota jiru dogoggoroota jiru ofirraa eeguun haasoyni kun khutbaa bichaaf hin qabamne bar usaa jechuun kun hamma salaata imaamtii salaammatee salaata salaatee salaammatutti usaa ja'a jiraniir. Yeroo kana keessatti isin numa usaa jechuudha. Hogguusani mindaan jum'aadhaa sun nama argama. Hogguu kaanoo sadarkaa zuuritti bar jum'aan kee kun sii qabama jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Kanumaafuu akkasitti beekuun kun dubbii sirriiti. Akkuma kaduraa sanitti akkuma fotoo sanitti kan daruuraadhaaf nuti amma gara daruuratti hin hajjamne isaan yoo taate malee inni kunis dubbuma sirriiti jechuudha duuba. Hin ta'u ja'an ja'a jirra. Kanaafuu shayini du'aayii kadhatu sun illee bid'ama du'aayiin sun bid'ama fidee jechuun illee. Yoo haajeen ittiin geessin yoo haajeen ittiin geessin jechuun amma khutbuma jum'aa faa keessatti istisqaa Rasuul alayhi salaatu wassalaami kadhatuun jira. Jarrinis yad'uuna jenneeti jirra. Wajjumaan kadhatuu qabna. Hogguu inni kadhatu san nutis hogguu daruuraan akkasitti dhuftee imaamtichi khutbaa kanatti du'aa isa maxxanse san walumaan nuti taate waan jedhan wanni aamiiniin jirtu wajjumaan oofuu qabna jechuudha. Wanni gamaa gamana kun akkana jee kun jala aamiin jechuun kun bara kabiirummaa takka walumaa yoo aamiin sin jalaan jeeni aamiin imaamtichaatu waladdaaliinii tana aamiin tanaatu horsee jegaa tokko gaafa biyya Oromoo tana keessa seentu. Isin akkatti jala ol fuutanii hin jiidhaa jee walumaan hogguu aamiin jennu sani walumaan aamiin hin jennu bakka sanitti bari walumaan aamiin jenna aamiinuma sanuu. Karas wajjumaan kadhanna bifa kanaan akkasitti hogguu kadhaa wanti kadhatti nama galchu jiraate akkasi kaayyoo khutbaa jechuudha wanti kaamen jiru du'aa'ummaanu. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Asumaani ummata nuugaa ka warra wannaati. Hawaasa keessaa aga wanni kun beekanii bid'aan tuni keekirii fakkaattee nama seenti. Akkasii asumaan hawaasa biraanillee nuugaa lafarratti illee egaa nutis gaa hedduu teenya tana beeki hedduu hanga danda'amu tokkotti shari'aa tanaa wal qabatti daandii tanarra jirra waan ta'eef hedduu namummaan keenya kun akka waan gartee kabiirummaa fi aalimummaan isaa sun irraa buutuu namni akka keenyaa kun gartee inuma inni biraatu ofalle warri jiruus ni jira akkuma warra biraa sanitti akkuma suufiyyoota mutadiyoota ammaan dura turee sanitti keenyummaan kunu walirraa qoqqollofatee wanti tokko tokko irraa waan kana amantaa tana bal'inaa waan hin hubatiniif jecha akka waan gartee namni kun waan kanatti dabalee yookaan wanti namatti fakkaatti amma naannoo teenya tanatti wanti jiru namni tokko hanga salaammannutti bad ilmoon takka sagalellee saffuma tanallee ol siqii gasiqii mee saffii wal qixxeeffadhallee namni hin jiru amma jaa keenya kanatti jaa nuti jirru kanatti homaan jiran maaliif sagalee akkasitti eega ajjeessaadhaa jennaan innummaan kun bicharaa dubbatu jedhan gaa'e isaan kanaa nama shari'aa tanaa nu file malee ol antummaa barbaaduufii miti waan taateef eenyumaafuu akkuma amantichatti namni deemuun amantaa ifii hubatee hujii irratti jijjiiruudhaaf seera muslimummaa afran qabaatee hujiin hojjetan kunis seera ifii amala saaliin kun qabaatee bifa akkasiitiin yoo ifaan deeman malee akkanumatti dukkanattis jabaasu hin ta'u namas rabbi haa dammassu bifa kanaatu akkatti barbaachisaa. barakallahu fiikum. Mee Yeroon deemtin gisee takka akki gootu yeroon hin deebin jira. akki gootu gis takka warra asiin gaafii babarreessoonaa jira gaafii isaanii takka takka waan nun galle jecha liinkii achi jala keenyee fi beekta akka giruppii teessan tanaan seenanii gaafatan.
akkas godhaa asitti gaafii irra mandee michi jalatti ma barreeffamarra beekadhaa isin dhufanii harka baafatan karaa salphaadha. Xiqqoo sanii liinkii keenyaafis jirraa bakaachiin baanii jiran. Jalaa baate. Saan deemtee gaafii takka lama irraa fuunee. Takkuma jira ona fakkaate. Akkas godha. Kan torbee warra gaafa kan gaafatu torbee dhufutti qabnaaf inni haas jalatti qopheessee qabu cinaa deebiin. Nama hangatu takka takka. Akkuma reeffa tanaa isaaniitti ifan taane amma deebisaa reeffa tanaa isaa gaafiin hukumi irratti kennuudhaaf sagalee barbaada. Ifa ta'uu qabdi. Ifa taate addaan baate isiisan irratti deebisaan kennamu gaadda. Assalamualaikum. Ayah baka network nu bahasa. Ayah. Akasih. Ayah. Ayah. Gaaffiin waa'uma salaataa wal qabatu kana fakkeenyaaf nuti biyya namaa kana keessa dalaynaa nama naannoo garagaraa biyya garagaraa irraa Afgaanistaan irraa waliin dalaynaa. Jarri kun yeroo salaatan faatiyaa isaaniitti eega faatiyaa xumuran booda aamiin hin jedhanii. Isaan keessatti nama tokko kaan lafaa jiraachuu mala. Guyyaa dura haarawaa dhufte egaa aamiin akkuma biyya teenyitti jaansinitti jaan jettee ati aamiin jetta hoggaa namni guutuun callisattis ganaa achumaan waliin callifteetuma. Hoggaa isaan gartee faatiyaa xumure illee caluuf keessa jetta. Akkami wanni kun yoo akkasumatti waliin itti dhufan caluma jaanii keessa jaanii. Aamiin tana yoo sirri ja'an jechuudha. Sirriitti waliin ja'an ammoo wala waliin eega jaanii. Namu aamiin iddoo caluma jeeqoo keessatti quraanuu biraatti dabran. Aamiin tana ifi keessatti ni ja'a dhossee ni ja'a sirriitti mul'isuun malee. Monji'u. Yeroo hoggaa gargaara laallu gaanga silaa qadirii aamiin isa yeroo biroo dabranii. Fatima taanitti quraanuu faanitti dabranii yeroo waan ja'an ammoo warri waliin hidhannee saffii duuba irra dhaabbannu kuni. Ati sagalee ilma dhageessan namni isaanitti hidhata kun keessatti aamiin jiruulee dhageessa garuu imama kana yeroo dhageessu jechuudha. Hoggaa gattumure walabaalliin jedhu quraana biraa eegalee ittiin godhu. Inshallah isiin masalaa bareedduudha nu biratti masalaa hukmi isiitiin deeggaramee jiru kan haasoyni bal'inaan irratti jiru jechuudha. Inni aamiinii kun إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين إذا أمن الإمام فأمنوا قناديس مليكوني سمي خيست جرتولين فإنما وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب جد إني آميني قوني جتشوني خجل أموجي شافئيني سجاء جرا دعاين تونيغا قفية جاء جرا ميري دعاء ديسي دعاء دا طابي أصنتين أكبان دا وجوء تقو تديسني تقو دئيفها طابي أصنتين اسين دعاء دا مال آمين جتشون استجيب لنا دعاءنا جتشو ما بر خانا وان تيفي دعاء كون سريتو الرجالة لكي إنما سر ما قد أمالي جهرين بدعا دا خنجو شافين أصبح خنافو أدلتي جهري إسي شفتنو دئيفة وان تيفي إسين سرين بريدا خديسس سلافو يوتا يلي دلقا مسان إيسي sirritti jechuu tanaatu irra caala jenneeti ilaalla isii tanan ilaalla namni keenya kun egaa aaminii tana bareeti bar ilmaa tana irraa buqqaasanii umarre hanga isiin harkifamtu sanii oluu harkisanii maddi isillee kanaafu
aamiiniin gadi qabamuun isiidha ilma ol fuudhamuun isiidha jahriin isiidha bid'aadha jedhaniiti shaafi'iin kaayee jira akkuma san adillatti hogguu qoratanis wanta saniin alatti wanti jedhamu amantarraa wanni fuudhamu hin jiru hadiisa da'iifa yoo taate malee homaan jirani kanaafu isiin homaa rakkoon qabdu tanaaf jecha wantummaan jala deemanuu hin jiru jarri inuma waafaqee ja'aa jira nuti yoo sirruma san qabatanii sirruma sanitti haja'an taate jarri inuma muwaafaqaa amantaatu dhufee yaada jedhamu qabna wanti nama rakkisu hin jiru. Ayyee amma bareedaadha. Waan uummata mukiyya irratti mudatee yeroo dheeraa waggaa sadii oliif akkasumatti salaannaa. Yeroo gaafa imaamni jirallee dura dabaree yookaan hin salaachisu. Halaasan illee tariikuma isaanii san qabaddaarra guyyaa keessa ammiyyoon jee hin taatu hara keenyaa suni amma isaanii kana tariikuma isaanii kanatti deemna. Yoon hin ammin jemma isaan kun maatu waan biraa faajuun mala jenneetu qaqqabneetu akka salaanni. Warri nu waliin jiran attiin waa qaraata biyya teenyatti salaanni kanaa miti. Akkami wannu kuni yoggaan anjaani amin duraanu kitaaba irra jirtu sunnaadha jeetumaani wanni gara barakallahu fiikum akasan inshallah ayyeme bakka akkiko saan tokko deemtee jirti ayye aswaddaaf naame torbee dhufu warra gaafii gabaabtuu tana iddoo gaafatan imaama waliin faatiyaa qara'uun waliin qaraamoo imaamni eega faatiyaa xumuree qaraanii gaafii gabaabtuu tana gaafannee kalaasumatti xumurra rakkoon gabasoo tokko maaltu iddoo aqwaala keessattis afa'aala keessattis wantootuma gartee salaata kana keessatti kaayyoo salaata kanaan keessatti imaama jala deemuun dirqamu jiru. Haa ta'u immoo yoo dura dabarteetu haraame. Yoo dura dabruu baattee duubarra deemte. Duubarra deemuu baattellee hogguu garigarillee yoo isaan wal gaaxamte wanti rakkisu takka hin jiru. Harummoo dubbiin silaan bareedan ajajni kan jiru fi'ilii isarratti jechuudha ittuma maxxantee isa jala itti maxxantee isa jala fa'aatiin fidaa jira. Isa itti maxxantee faayidaa rakaa imaam farqoo wayidaa sajjada fasjiduu wayidaa qaala sami allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal akkasitti bifa kana jechuun faayidaa kabbara fakabbiru akkasi itti saala ta'ee itti maxxanee jala deemuudha. Nasiiba yoo muqaaranaan ka argamtu taates rakkoon qabdu jala deemeti muqaaranaan argamte. Haa ta'u immoo dura dabruutu haraami malee hammeenyi hin jiru jechuudha. Katti ilaalla. Ayyee baarakallahu fiikum. Ayyee yeroon deemtee jirti asumarratti dhaabna akkam. Ayyee bareeda. Bakka asumarratti dhaabna warra asirraan gaafii gaafatu kana linkii feesbuuk irratti ni maxxansinaa fi Sambooda warra torbee dhufu warra har'a gaafii irraa fuute kanatti dhistee warra har'a yaada kanatti kana torbee dhufu irraa fuute jechuudha. Nibsita. Gana akka goonu akka namuu wal ga'u gaafii takka takka gooneetuma namni tokko gaafii takka namni tokko gaafii takka gaafatee. Ayya. Akkasitti namni hundi akka wal ga'u goona inshallah ammoo nama baay'ee haatu waan ta'eef linkii keessanii fi warra feesbuukaa sanii keessummachiifna warra haroo dhufan keessummachiifna warri zuumii filattuu yeroo hunda waliin jirra. Akkasii. Keessummachiifne akkasitti gaafii takka takka goona gara inshallah namuu gaafii takka takka gaafatan. Bakka akkasii kun keessummaa linkii ni maxxansinaa fi bakka har'aaf asumarratti dhaabnaa torbee dhufu gaafii isaanii dursite jechuudha warra wanni har'a fuute kana dura. Ayye. Ayye salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra feesbuuk illee akkasumatti linkii as jala warra zuumiidhaa isiniif keenyaa gaafii teessan achiin dhiyeeffatanii isinirraa fuunaa har'aaf asumarratti dhaabnaa torbee dhufu immoo achiin linkii isiniif keenyaa achiin gaafii gaafattan wanni isin asirratti barreessitan yeroo garii addanuun baatu waan ta'eef jecha achiin sagalee kannattanii gaafii achi isinirraa fudhanii koodii wajjin linkii isiniif keenyaa achi seentan jechuudha asumarratti isinirraa dhaabna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ammallee WhatsApp illee hayaat WhatsApp illee ni jirti.